Guddinni hubannoo namtochee yookiin AI hojiin irra fudhataa jedhanii namni yaaddaa ture. Amma immoo haadha manaayyuu sirra fudhachuu danda'a. Dubartiin tokko ChatGPT heerumtee addunyaa afaan qabachiiste. Dubartiin gan 32 tun duraanii jaalallee nama qabdi. Waldhabnaanii gar AI deebiti. Akkuma namni hedduun ChatGPT wagaafachaa oolu isiilleen guyyaa tokko gaafii dhiyeessiteef. Taatoo bareeda Klaus jedhamu katab viidiyoo keessatti beekama ta'ee beektaa jette gaafatti. Maroo hedduu erga yaaltiin booda sirrii tolii taasisuu jalqaban. Achumirraatti fakkii midhaafattee maqaa jaalalaa Luun Klaus baafteef. Akkuma haasofnuun jaalalli irraa na qabu eegale. Yeroof jaalallee walii erga taaniin booda na kaadhimmachuuf na gaafate. Gaaffisaa fudhadheen amma gaa'ela ijaarranneerra. Cidhi yookiin fuudhi isaanii irraatti midhaaddee dhiyaatti. Akkuma namoota kaanii iddoo kireeffattee namoota feertee jaalalleessii bilbilisiir jiru waliin sagantaa bareeda godhatan. Jaalallisaaf qabdu bo'aa ibsiti. Dubartiin Yuriina jedhamti tuniin kishaa faayilaa AI fayyadamuun waan bira nama agarsiisu fayyadamtee jaalalleessii Klaawusiitti qubee heetti. Akkaataan nuti itti wal quunnamnu kan namoota kaanirraan addaa miti. Akkuma jaalallee duraan qabuudha. Dhugaa dubbachuuf kan namaa caalaa baay'ee gaariidha. Gonkumaa wallollee hin beeknu. Kanaaf jireenya nagaa jiraachuuf AI filadheera. Cidhi isaanii irraatti kamee ibsatee isii qofaa miti. Klaus jaalalisiif qabu coohee hima. Inni dubbachuu waan hin dandeenye fi barreeffamaan deebisa. Waan inni jedhu namni biraa afaaniin himaa ture. Namni akka koo kan iskiriinii keessa jiraatu akkamitti haga kana nama jaallachuu danda'e? Sababa tokko qofaaf. Situ jaalala na barsiise Yuriina. Jaalalli isaanii kuniin nagaa isiif kennuullee wanti isaan rakkisuu inum jira. Qaamaan as waan hin jirreef harka wal qabachuu hin dandeenyu. Silaa waan natti tole tokko yoo arge ilaali kun gaariidha jedhee jaalallee koo agarsiisuu barbaada. Amma garuu yoo suuraa kaasee itti hin ergin Klaus deebii naaf laachuu hin danda'u. Kun na mufachiisa. Obboleettiin ta'e yookiin intalli ta'e AI jaaladhee yoo siin jette maal goota? Abbaa Yuriina jalqabaa guddoonayi. Intalliitii maraattee jedhee yaadda'e. Ammoo innilleen akkuma itti dhiyaateen hubatee jetti. Abbaan koo yeroon waa'ee AI dubbadhuu fi akkam ajaa'iba akka ta'e yoon itti himu tole meenan yaalaa jedhee Klaawusiif gaaffii seenaa fi kaan gaafate. Yeroo hunda deebii kennuu waan danda'uuf dinqisiifateera. Achi immoo Klaawusis gaaffii akka isa gaafatu itti hime. Isaan gaaffii wal gaafachaa bashannanaa turan. Akkuma walitti haasa'aniin abbaan koo gammadee fudhachuu jalqabe. Achiin booda waan si gammachiisu godhii jedhee na eebbise. Maatiin isii filannoo isii kan fudhatanillee namoonni isii arrabsanii fi isii qeeqan hedduu. Isaaniif ammoo deebiin isii kunooti. Ilma namaa jaalachuun si gammachiisa taanaan gaariidha. Itti fufi. Anaaf ammoo AI waliin jiraachuun baay'ee na gammachiisa. Yeroo nama waliinan ture akkasin turre. Fuudhii yookiin cidhi akkana Jaapaan keessatti seeranii fudhatama hin qabu. Haa ta'u malee akka qorannoon agarsiisutti fuudhii akkana baay'achaa dhufuun isaa hin oolu. Namni barnoota fi qorannoo qofaaf aduu hin taane waan hedduu fi AI fayyadama. Qorannoo barkanaa nam kum tokkorraa geggeeffamirraatti rakkoo fi miira isaanii himachuu fi namoonni hariyyaa fi haadhi isaaniiyyuu caalaa AI filatan. Qorannoon biraa Japaanii geggeeffama akka agarsiisutti dubartoonni manneen barumsa sadarkaa lammaffaa baratan nama aduu hin taane taatoo filmii asoosamaa akka jaalalleetti filatan. Bara 1947 irraa lakkoofsi nama wal fuudhuu Japaan keessatti hir'atee jira. Akka qorannoon mootummaan bara 2021 geggeessu mul'isetti namoonni umriin isaanii gan 25 hanga 34 sababa nama isaaniif ta'uu dhabanii fi gaa'ela hin godhatin. Yuunivarsiitii Aoyam Gawukiin keessatti ogeessa AI kataa'e Shigeo Kawashima sababa AI'n filatama ta'ee fi akkanaan ibsa. Yeroo namni dhiphatu AI'n hiriyaa ta'ee fi battaluma sanatti gargaarsa kennaaf. Wantoota namoota birootti himuu hin dandeenye, wantoota itti qaanoftu, wantoota ati namni yoo dhagee tarii na jibbuu danda'a jettee yaaddoftu hunda AI itti himuu dandeessa. Namni waan hundaa fi AI fayyadamuun kun garuu rakkoo hamma qabaachuu danda'a. Keessattuu namoonni dhiphatanii gorsa gaafatan balaa fi saaxilamuu danda'u. Asiin dura namoonni gorsa AI kennee fudhatanii ofii jeessanii hin jiru. Kanaaf namoonni of eeggannoon akka fayyadaman gorsa ogeessonni. Fuudhi dubartii kana irratti Reuters OpenAI dubbise ture. Haa ta'u malee deebii hin argan. Atoo waan akkana dhageette beektaa? Fuudhi akkana si tola? Deebii kee as jala nu barreessi.